Oro Computer School da Oro Computer School subscribe, like, share gochuudhaan hordofaa. Har'a mata duree yookiin Ingiliffaan akkamiin kutaa siree yookiin iddoo ciisichaa Ingiliffaan gaafachuu jedhu wajjin ilaalla. Tokko tokkoon amma akkamiin Ingiliffaan akka gaafachuu dandeenyu kan waliin ilaallu ta'a. Haganumaatti hordofaa. I would like a single bedroom, please. Malo kutaa siree qeenxen barbaada. I need double bed. Abbaa siree cimdiin barbaada. I want 2 bedrooms. Kutaa siree lamaan barbaada. I want 2 bedrooms. Kutaa siree lamaan barbaada. I would like a room with shower and bath if possible. Iddoo qaama dhiqannaa yoo qabaate natti tola. I would like a room with a view of the lake. Balballi isaa gara haroo kan ilaaluun barbaada. I would like a room with telephone and TV. Kutaa bilbilaa fi televizyinii qabuun barbaada. Can you change the bed clothes? Uffata siree jijjiiruu dandeessaa? Can you change the bed clothes? Uffata siree jijjiiruu dandeessaa? Please clean my room. Maaloo kutaa kanaaf qulqulleessi. I want another room. Kutaa biraan barbaada. I want another room. Kutaa biraan barbaada. I can't open the door. Balbalichi banuu hin dandeenye. I am sorry, the light doesn't work. Nan gadda ifaan hin hojjetu. I am sorry, the shower doesn't work. Nan gadda shaaworichi hin hojjetu. I am sorry, the shower doesn't work. Nan gadda shaaworichi hin hojjetu. English for Ethiopia. Oro Computer School subscribe, like, share gochuudhaan hordofaa. Galatooma.